اليوم نحن هنا معكم لتقديم برنامج الراية لدائرة معنا. A lot of people, faculties, friends, welcome. Dear branches of Arsala, dear committee of Arsala, dear member of Arsala. Today, Arsala member is Al-Ansar member is bringing you a wonderful show for you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجا كبجمتوت أميروت الرسالة أكسمس كوري رابط الرسالة في مسيسو تدمي أبدي برو في كوري أبدي برو بابو يا راك أنا سترجمتني سجنتا غيرين الأنصار يوت هديورا في اتفاقات رداوة شودا بقى سترجمتني سنتين مرة سجنتا غيرين الأنصار واي نبي كنا صلى الله عليه وسلم نبي محمد رتي بتشوران سينا ولو نشيدا موتيفيشني نمرت مو دراما غريا غنتو يد قبتي اسمي بياتي روان تيف حاجه ما كبي كينات نفانا ترى اسمي Al-Ansar seenaa kee jaalannee maqaa kee baafannee seenaa kee jaalannee maqaa kee baafannee seenaa ansaarotaa himamee hin dhumu nullee jararraayii nufaa beekunamu nullee jararraayii nufaa beekunamu seenaa ansaarotaa bukaariin dubbata hojii isaaniitiin argatan jannata hojii isaaniitiin argatan jannata. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة بابو يا راكن أستر جمتني سجنتا غير الأنصار لا ولا بقى أستر جمتني سنجتة جمن مان جم سجنتا كنا ديرنا سجنتا كنا كان إيه قالون كلام جال قرآن ربي تيني قرآن كناس كان مفكروا جمتشيس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لكن إرجع القرآن عن ساق أنه جمن ومان جم سجنتا كنا تديرنا سجنتا كنا جلكاب رسول دور أكم تريفي أسو رسول إنه إن إرجمين دور أكم تريفي إرجسان نو إرجماني هو أكم جرا كجر ولله لا هذا ما قبلي كنا تنفعنا بوا. سيدور بريدين نجرو جهلي أنا أولا جلاني بكم شركة دولة. سيدور كون الإنساني كم برا قبرة كنياتي سيوبا سدكتني كم برا شكرا. Dulu akhirnya gawamu malah ingkarun. Tahu tadi malah ingkarun. Ega Rasul dulu osoisan nufin ergamin dulu atas dulu gawa umat akata Rasulati fi ergesan ergamani ho kam jala kajad walilalla wagga kuma tokko fi tibba furi afurtami afudur ergam biye cabde dadabd cimse tolche mudisi isa dura namni wal gurgura ture jabal lafa sama ture isa dura namni ittihilatan durubuan ciman namni amanaman abdataman ni dabame isa dura namni hundu ofif jiratu lalate guddate ofif jiratu turan lalate guddate addunyaa guddise gaafa inni dhalatu ifa bahaaf dhiha ibsitu haadha isaa deette keessaa bahe gaafa inni dhalatu bareedumattu jaalattu arjummattu amaanattu deebi'ee dhalate fakkaata erga dhalate kennaa jiruun qabdu hunda keessummeessaa rakkoo fi bal'ina isii jaalataa akka nama kamuu rakkataa guddate xiqqeennummaan jabooma isaa gosti isaa hundi ragdeef xiqqeennummaan amaanaa isaa walii dhaaman xiqqeennummaan kabajaa isaa walii dhaaman nama hunda keessaa waan addaa qaba kan isa arge hundi isa jaalata kan isa arge hundi isa kabaja dhalatee guddatee hojjetee baratee rakkatee fuudhee argatee waggaa 40tti addunyaadhaaf rabbiin isa erge miseensi
miseensa hedduu dhalatee guddatee hojjetee baratee rakkatee fuudhee waggaa 40tti addunyaadhaaf rabbiin isa erge adda ufii ergame nama 2 nama 3 ta'ee babal'atee guddatee miseensota hedduu yeroo gabaabduu keessatti horate kabajaa ilmi namaa qabu namummaan maal akka ta'e isa hubachiise kadura homa xiqqoof wal lolaa turan afaan tokko godhee kaayyoo gaarii itti hore wallaala shakkii keessaa isaan baasee addunyaaf isaan qopheesse kadur ganda ofii qofaaf bakka bu'an bulchaa biyyaaf addunyaa isaan taasise seenaa isaanii bareechee fakkeenya gaarii akka ta'an karaa agarsiise haala hin mijjenne hunda keessa ta'anii addunyaa bulchaa turan seenaa kaleessa isaan dalagan har manhaja guddaa addunyaa ta'ee itti fayyadaman seerota jireenyaa fi haalan gaggaarii isaantu itti fayyadamaa turan burqaa beekumsaa fi qorannoo ta'ee itti fayyadamaa jiran jaalal amantiin gaafa san dukkana hiraa keessatti irratti buute har'a babal'attee ummata biliyoona 1.8 ol itti amane har'a minaaraa addunyaa guutuu irraa yeroo guyyatti yeroo 5 maqaan isaaniitii fi maqaa rabbii ol kaafamtee isaan ergamaa rabbii ta'uu minaaraa addunyaa guutuu irraa har'a guyyatti yeroo 5 lallabamti kana hunda duubaan nabi Muhammad jira nabiyyi aalamaa bulchaa addunyaa ta'anii bulchaa turan nutis karaa isaanii qabannee har'a bareennee muslima taanee gammachuun jiran seenaan isaanii hin dhumu har'a seenaa gabaabduu nama hundaafuu beekumsa taatu sagantaa har'aa keessatti isiniif qopheessinee dhufnee jirra turtii gaarii isiniin jenna ani mujaahid abdullahi garee keenya lansaar wajjin haga dhuma qophii keenyaatti tarkaanfii mul'ata hin qabne yeroo gubuu qofa mul'atni tarkaanfii hin qabne abjuu akkanumaati tarkaanfii waliin garuu mul'atni addunyaa jijjiiruu danda'a kanatti aansuudhaan Abdul Malik sagantaa ajaa'ibaa waa'ee galatoonfannaarraa xiqqoo waa isinii dubbata isa waliin turaan affeerra keenya isaan hundi haa galatooman Amina binti Wahab ifa addunyaa kan baaf dhiya ibse kana waan nuuf deesseef haa galatoomtu Halimatu Saadiyaan ati yatiimaa makka raasii fuutee mana isiitti si galfatte ijoollee isiitti wajjin si hoositeefis haa galatoomtu erga haati ta'e duute akaakuun kee Abdul Muttalib kan ofitti si qabee si guddisee si leenjise sunis haa galatoomu adeerri kee Abu Xaalib hiyyummaa isaatii wajjin mana isaatti si guddisee erga nabiyyi taate boodas rakkoo cufaa'uu kan sirraa ittise sunis haa galatoomu haati warraa ta'e Khadiijaan tan qabeenya isiin jaalala isiitii fi lubbuu isiitis dabarsitee siif kennite sunis haa galatoomtu hiriyyaan kee Abubakar kan lubbuu isaa caalaa si jaalatu sunis haa galatoomu yeroo makka raasii ari'an warri Madiinaa gosti Awsii fi Khazraj kanneen siif tubsan sunis haa galatoomani ergamaa keenya kabajamaa namni galata sinirraa qabu nurraahis akka waan galata qabutti lakkoofna ummata kee gaggaarii keessatti rabbiin nu haa ramadu nageenya rabbii sirratti haa jiraatu yaa irra bareedaa irra garalaa fa'umaa rabbii اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وسلم irra bareedaa irra goot irra arjaa fi nabiyyi alamaat sammuun hiyyoome isaan hayyoome namummaan karaa dabe isaan qaroome rabbii wallaalame isaan ifoome marree daawwaa kanatti aansuudhaan gammachiisin isiniif dhiyaataa isa wajjin tura بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي بعث محمدا بالحق وأخرج به الدنيا من الظلمات إلى النور وجعله في قبلته رأفة ورحمة لعباده وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل الناس إلى ربهم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. دعوة من يا رسول ربي سبحانه وتعالى القرآن ساكتت وهي نبي محمد يدون غرغرة كتت بفغرغرة دي من جبتيه إسان كيسا سورة الإمران آيان بالقول يفتم يفرق
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل إلى آخر الآية. أما سورة لما فارست سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أما سورة كلمة سورة برجزت سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة مثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجز الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا بالصالحات إنما كنتم ربي سبحانه وتعالى أخلاقه نبي محمد الراس يمون ولس عمل قالوا ما يساتي وإنك لعلى خلق عظيم إنما مر الرجل تعالى نمات نبيس. أما ليس سورة قراءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وباء سنة الفجرة إرجمان لبوك سنة راتئ وعن سنة جبال وعن سنة جبال كان سنة فتنة سنة فروتها رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكسم حديث فكريست أفرس سنة أو رسولتان أنا سيد ولد آدم ولا فقر فيها إليه أن تعالى إيمان آدم وفدار رسولتان يعني.